Eegas booda horii kana naqannee jechuudha. Waliigalatti kaapitaalli waldaa keenya baasii horii, baasii mana ijaaruutii fi baasii nyaataatii wajjin miiliyoona 2,300 jechuudha. Hanga ammaa kan bahii goone. Inni guyyaadha dalagan bakka kanatti. Maaliif waan kanarraa fayyadamaa taanee carraa keenya dabnee gara hin beeksisa. Sukuni dogongora kan jechaa jiru warra. Eenyutu uume? Kun abbaan uume itti gaafatamaa carraa hojii muutii yeroo sanii. Isin beektan? Hojii adda addaa. Isin beektan? Amma sagantaa gana ga'u. Bulchaan aanaa sagantaa inni hin beekne. Nus hin beekna. Sagantaawwan akkasirratti hirmaanneera. Isinuu immoo sagantama kanarratti interviyuu kennitan OBN'if. Injira ragaan isaa. Dabarsineera. Namoonni kun akka carraa hojii argatan jettan. Ragaan isaanii akkasitti akka maaliif barbaachiseedha? Odoo isin hin beekne sagantaan sun hin qophaa'u. Sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qophaa'e. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti argame. Bulchaa godinaatu irra jira. Sagantaan bulchaan aanaa osoo hin beekne namoonni biroo gurmaa'anii hojjetaa waajjira keessan keessa jiru. Waajjira akka isin beektan kan isin wajji hojjetu bahee naa ijaaramee sheediin nu ijaaramee carraan hojii naa uumamee ce'uuf hin deemaa jedha. Har'a yoo dhaynu immoo hin jiru. Waldaan garuu jira bar. Waldaan sunuu lafa hin jiru. Namoonni kun warra gurmaan hin jiranii. Beeyladoonni jira. Beeyladoonni jiru san isinitti argisiifne rakkoon qabu. Garuu isin akka hoogganaa aanaa sanitti olaantummaan bulchutti maaliif sobuun hagana gahe ija baase? Ka boru uummanni isinitti beeku. Ka boru hooggansi beeku. Ka akkanatti miidiyaan saaxiluu danda'u. Dhiiftaniitu malakkii bulchaa carraa hojii uumuu nama carraa hojii uumuutu kana hojjate. Jenneetuma akkanatti bira kunna. Kana osoo hin ta'in qaamni jiru bara ofittis fudhannee jirra. Maal jettanii fudhattan? Kun dogongora akka ta'e. Eenyutti beeksiftaniirtu? San boodan wanni kun dogongora gaafsan sagantaan qopheessine namoonni gurmeessine kun sobaa. Sun qaama keenya ta'uu danda'a. Qaama dhimmi ilaaluuf godinaaf haa ta'u Oromiyaaf haa ta'u. Kun qaama keenya ta'uu danda'a garuu iddoo sanirraa isaan kaafnee jirra bara. Amma boru pirezidaantiin osoo dhufee waan dheengadda bara darbe na laalchiftan san nan laala namoota san ebaluuf ebalu naa fidaa jedhe maal gootu? Waldiyoonni irra guddaan jira barachi. Latti maal gootu? Namoota kana odoo inni fidaa jedhe. So dogongora uumame kanaaf isaan achirraa kaafnee jirra. Latti maal gootu? Waldiyoonni jira. Maal gootu isin? Waldiyoonni achirra jiru. Hooggansa achi jirutti namoota lamaan kana hojjettoota kana naa fidaa kaleessa jireenyi keenya akka nu jijjiiramu jedhanii waadaa naa galanii jireenya isaanii jijjiirame fidaa. Deebi'ee pirezidaantii keenya osoo hundaree dhugaa jirutti himna gaha. Dura soobdaniirtu garuu. Egaa dhugaa jirurra deebinee itti himna malee. Dogongora ni sirreessinu. Kana eenyu beeka dogongora ta'u haga nu saaxilletti baheera himtaniirtu dhiifama gaafattaniirtu qaamolee mootummaa sadarkaan jiru. Qaamolee mootummaadhaa akkaataa hojumaata keenyaatiin tarkaanfii fudhanneetuma tarkaanfii kanaan. Kana godhan jettanii beeksiftaniirtu. Tarkaanfii fudhanna malee wanni akkasitti beeksifne hin jiru. Garuu yakka kana keessa dhugamatti namuu tokkicha santu itti gaafatamu. No keenya waliin. Meetta viidiyoo itti aanu alaalu. Maqaan kiyyaa Abdii Mahammad Aadamiin jedhama. Hojjetaa waajjira gurmaa'inaati. Gara carraa hojii uumuutiin dhugaa fi sobaatu makame. Amma wanni jiru akka aanaa keenyaatti even waajjira godinaanis sobu Oromiyaan gizee inni fiduuf guyyaa shimallee dhufe leessuban. Kabajamoon pirezidantiin keenya waggaa dhufee hojii daawwatu hojjetaa mootummaa fandishee nama jedhamu. Jalqaba waajjira barnootaa dalagaa waajjira barnootaa ta'e fuudhaniiti bulchiinsa magaalaa galchan. Gaafa keessummaan dhuftee maayikii jala qabdu dooktora ta'e haasa'u. Gaazexeenyoota illee shawwatamu. Nama dhufe callatti hannanii hin dubbatu. Seeraaltummaa hamaa jira aanaa kana. Dubbannaan ni tumamta ni hidhamta. Haala hammaataa jira haala hammaataa. If jibbee jira uummanni. Uummanni badhaadhina akka lubbuuf fedhaa taatee namni dhuunfaa asii godhu jecha mootummaa jibbuuf deema namni. Fandishee qofaa miti. Siraajee nama jedhamu hojjetaa mootummaatti ture ni beekna nuti hojiin guddannee hojjetaa mootummaa DA ture. DAdhaa fuudhaniiti bulchiinsa magaalaa galchan. Fuudhaniiti haaseessan. Maal jee dubbataa? Veterineeriin eebbifame anu jira baada jeeti haasawa. Hojjetaa mootummaa himaataa jedhanii gaazexaa dura qaban. Gaazexeessaan gizee dhufu. Soba hammaataa soba gaafa baasee jira jechuudha. Nama tokko qofa kadhugaa biyya alaatii nama dhufee jira. Isiin san dhugaadhaa horii namallee ni jira. Gaafa shimallis dhufu
horii waliin baroota. Nama dhuunfaarraa bitan. Maqaan himuu hin danda'u. Horii Usmaan Ademii dhufee, horii Ibsaatii dhufee, horii nama dhuunfaa guuranii achi keessa waliin qabanii gizee keessumaan dhuftu horiin wal lola. Waliin baroote ni gaarrifata. Horiin duraa wal beeku ni gaarrifata. Soba hammaataa jira jechuudha. Yoo kana dubbanne si hidhan. Si tuman. Suphaa meeshaalee adda addaa kanaan gurmaa'e meeshaa elektirooniksii kanumaan amma jee kana hedduu carraa biraallee cinaan uummatee namaafillee carraa hojii uumaa kan dalagaa. Walitti deebinee irra daawwattoota keenya aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa godina Harargee Bahaa bulchaa wajjin marii taasaa irraa akkuma isin duratti kaaftan namallee bakka bakka walitti barbaaddanii fiddan. Horiillee bakka bakka walitti barbaaddanii fiddan. Horiillee namallee pirezidaantii sobdan. Horiillee namarra qonnaan bularraa guurtanii. Namallee immoo biiroo keessaa guurtanii. Maali sobni akkasii? Dhugaa dubbachuudhaaf wanta hin fudhannees hin fudhannu. Maal hin fudhanne horii adda addaa waliif fiddan gajuu kana. Horiin tokko kan adda addaa walitti dhufee hin jiru. Namni wanta kana akkaataa lamatti ilaaluu dandeenya. Hojiin bikka jirutti komiin hin dhabamu. Waldaawwan achi jiran eenyu fa'a? Hojii bal'inaan hojjenne. Waldaawwan achi jiran eenyu fa'a? Amma waldeen achirra jiru. Meeqa jira? Waldaa iddoo ammaan tana dubbatamaa jiru kanarra waldee torbaatu jira. Waldaa torba? Maal hojjetu? Waldeen torban furdisa horii irratti jira. Horii aannan irratti jira. Horii aannan irratti lamaatu jira. Lukkuu irratti jira. Kanniisa irratti jira. Mee uwwisa kana daarektarri keenya gidduudhaan nu fudhachuu yoo danda'e uwwisa itti aanee jiru kana haalaallu ragaa sanii wal qabsiisuudhaaf nu gargaara waan ta'eef tokko sababni nu kana kaafnuuf horiin isin jettanis hin jiru ka walitti funaanname sun badeera unu kuni kan tokko ni jira. Qabatamaan jira. Kun tokko kun ona ta'eera dammi gaafsa nyaatamu kun immoo duwwaadha horiin bakki biraa kan jiru kanarra dheengadda dhaynee ilaalle kanaafuu horii walitti babba'ee jechuun dhugaadha jechuudha. Horiin jira qabatamaan jira. Duwwaadha kan laalaa jiru asirratti. Amma borullee nama erginee ilaaluu dandeenya. Dheengadda kan waraabne guyyaa qidaameedha. Baay'inni isaa isa dhaqeedha. Jalqaba yeroo pirezidaantiin dhufan horiin baay'eedha. Bareedu baay'ee horiin aannanii kanneen garaagaraa jiru. Daandii akkasuma lammaffaa san qofa osoo hin taane namoonni ummaan gurmaahanii amma jiraniyyuu barbaannee dhabne. Hin jirani achi. Achi hin jirani namoota ta'ee qacaraniiru namoonni sun hojjetaa mootummaati ammas. Miti hojjetaa mootummaa keessa jiru. Hojjettoota isaanii dubbifnee barbaannee bilbillee as warra carraa hojii uumuu qabannee dhayi. Nu fiduu dadhaban. Hojjetaan jira. Waldeenni jira. Namoonni qacaramanii hojjetan jiru. Kan qacaramee eegaa jiru jira. Namni dalagu jira. Lakki. Jira. Isatu jira. Namni humnaan dalagu jira. Eenyutu isin hojjechiisaa hin jiru namoonni humnaan dalagan. Eenyu isin hojjechiisaa irraa inni gaafanne. Warri humnaan dalagu kun carraa hojii miti. Carraa hojii meerooti. Afachaa ebaluu fi ebalu jedhamu nuun jedhan. Maal hojjetu innaan hojjetaa mootummaati jedhe. Yebar waldiyaan achirratti ijaarameeti kan jiru ammallee qabatamaan dhayinoon ilaalu. Sobu akka hin dandeenye duratti hojjetaa mootummaa dhaabdaniiru. Sun jira. Kana ragaa bahaa kan jiru. Horiin adda addaa kan guurame kana kan jiru. Ragaa reefuu kana viidiyoo daawwanni irratti kan bahaa jiru. Nama waajjira carraa hojii uumuu keessa jiru. Sobaa kan jedhaa jiru. Kan isin beektan gabaasni kan biraa warri qindeessuuf warri carraa hojii uumuu immoo gabaasni jiru. Soba wanni kuni yoo dubbanne immoo dubbiin badaadha. Kana wanni ragaa qabatamaan hin jiru sobatu jira. Inni ufiif hojjeta bar nama waajjira keessa jiru. Kan kana kan gabaasa kana qindeessee isinii kennu. Namni dhugaa dubbatee hin jiru bara. Kan hin jiru gocha. Soba dubbatee kayitantu jira. Namni dhugaa dubbateetis ta'ee maal yoo ta'e dhamre. Jechuun waan qabsaa'eef wanni hidhamuuf hin jiru jechuu barbaadeeti. Qeeqa fudhannee irraa sirreessuudha san. Namoonni waan dubbateef isin dhiibbaa irratti gootan hin jiru. Qabatamaan hin jiru. Qabatamaan. Wanni nama ni beekurraa kan akkasitti dhugaa dubbatee yookaan qabsaa'ee kan to'atu jiraate. Mataa hidha isaatiif gabaasa sobaa akkasitti sobdansaniif ammallee qabatamaan iddoon duwwaadha. Gaagurri oneera nu dhaynee yoo jennu kinniisni keessa hin jiru duwwaadha. Namni achiin bahuu iyyuu hin jiru. Waldaa tokko qofatu beellada horsiisaara. Guyyaa san torba nuun jettan amma. Qabatamaan kan dhaynee argine tokko kan namni itti qacaramee hojjetaa jiru. Sanii dhalatti kanneen biroo hin jiranii duwwaa argine. Torbaatu jira ammallee. Sheediin hin jiru. Sheediin eessadha? Horii jira. Horii aannanii lamaa fi. Horiin aannaniitu tokkotu jira.
Sunuyyuu maal godhanii achi gadi hin dhayine miidiyaan hin dhufennaan Dhaqneera. sheedii tokko keessa horii muraasa jirtu walitti yaasanii akka hin dhabneef bakka jiru san nutti argisiisanii nu boodarra deebinee bakka duwwaa san argan hin jira jechuudhaaf horii bakka jirtu walitti qabanii Eebara. tokkotti guutan. kana wanni inni dhugaa dubbadhee itti fannifamu jechuudha. Horiin qabatamaan jira. Horiin akka jiru isinitti maarra Horiin qabatamaan jira. tokko qofa keesseera. Tokko qofaani. Sheedii sadeen keessa Viidiyoo isaa daawwataadha. Lakki Daarektarri keenyarra nu deebisuu danda'a. waan daarektarri Sheedii duwwaa waan jiru. daarektarri deebisuu miti bara. Lakki viidiyoo waraabbanne nu ragaa nu qabnu waan lafarra gabba'uu jiru danda'a bara. waan guyyaa san argine hin jiru. Horiin hin jiru Sheedii keessa jenne gabba'uu tokko mitiidha. Isa jalqabaa faana isa pirezidaantiin daawwatan faana wal bira qabamee yeroo ilaalamu hin jiru sheediin. Kan aannanii maal maal jettanii irratti barreeffamee kun kan aannaniiti kun kan lukkuu Viidiyoo kanarratti ta'edhamee ilaaluu dandeessu tokko ni jira. Kuni ona namni bira hin jiru duwwaadha kun duwwaadha. maqaan jira Kun sheedii isin ijaartanii gaafsan keessa beellanni ture. Kana keessa hin jira yoo jenne nus uf soobna daawwattoota keenyas ni soobna. Horiin jira qabatamaan ni bargaa jechuun yoo gabbee malee. Ayyee daawwattoota keenya itti gaddeebi'ee fufnaa. wanni inni qulqulleeffadhu kan jiru ta'a akka jirutti kan hin beekoni. Ayyee sadarkaa kanatti gabaasni soba miidiyaas hooggansas itti sobamee namoota hin jirre hojjetaa mootummaatiin qixa kanaan qabsiisanii nama dura dhaabanii nama hojii biroo hojjetu biiroo keessa hojjetu gurmaahira jireenyi naaf darbuuf deema yeroo dhufuun booda miileena laman horadhaa jedhee akka inni dubbatu taasisu.